atau gagaroo hojii keenyaatti dabarra. Isaa dhumarratti wal ilaalaa deemna. Ammayyuu jedhati. Akkan hoogganaa ta'e beektu. Dhaabbati gargaarsa wabii dhadhabootaa kan jedhu dhaabbati kun namoota harka qalleeyyii gargaaruudhaaf amma beeksisa baaseetu jira. Namoota harka qalleeyyii gaafa jedhamu hubadhaa dhaggeeffadhaa sirriitti jechuudha. Beeksisa baafne kana ulaagaa inni gaafatu qaba. Kanaaf sirriitti akka mul'achuu danda'utti akka maxxansitanii isiniin jedha. Of eeggannoodhaan hojjedhaa adaraadha. Biiroo keenya kan maqaan balleessina. Firoomsan dhageessamti eegatti dhaqaatii maxxansa. harka qalleeyyiidha. Harka qalleeyyii. Namuma harkitti hin jirre. Dubbiin isaan galu yoo Ittuma namoota dhabuu waan nyaataa. Tole. waldattiin deebisinii jedhama. Waldattiin deebisin. Amma deema. Hello. Hello, Froomsa. Ilaame sagalee qaqqabaaga. Akka gootani nama keenya tokko nambisinaati. Galmee isaanii kan keessa dabaanaaf daakota. Galmee isaa dhiqaa. Bakki sun mul'ata natti fakkaata sirriitti bakka namni arguu qabu. Kun waan dhoksu natti fakkaata. Achuma yaare. Itteere. Abee oole. Dubbifama. Bareeda. Galmee isaa dhiqaa. Bakki sun mul'ata natti fakkaata sirriitti bakka namni arguu qabu. Qoy, eebila 16,2010 beeksisa namoota harka qalleeyyii gargaaru. Rabbi nu yaadadhu galanni siif haa ta'u. Namoota harka qalleeyyii ganda qarsaa keessa jiraatan harka qalleeyyii kan ta'aniif gaafa guyyaa Abee oole. shayyaanaa kana jechuudha. Maal ragaa barbaachisuutu waraqaa eenyummaa. Dubartiin tokko jirtollaa keenya dhaqeen ishiitti sima. Dubartittiin rakkattuu akkuma koo Waaqayyo yaa Waaqayyeessaa ishii barbaada deema. Akkam jirta keedeeti nagaa keetii ani si bira dhufuufan deema. Galanni kan Waaqayyooti. Ilaa beeksisa wayii gama sanatti baateetti. Iddoo sanatti beeksisni wayii baatee waan harka qalleeyyii gargaaru wayii jedha dhaabbata wayii Waaqayyoon baase. Anne ilaallee dhufne. Ilaallee. Ila ciraa jira. Maal gochaa jira? Maa buqqisaa. Kana beeksisatti ilaaltee dhuftee? Isaan dubbise kunoo asii buqqisee argitees. Waan rakkattoota Maa buqqiftaa? Maal dhabde? Maa buqqifte beeksisan dubbisne dubbifamne reefu maxxanfame. Ispaardiidha. Kan tureedha. Maa ishiin ispaardiin? Kan tureedhaa biraa jee. Ispaardiidha si jedhaale ispaardiidha. Maal jechuudha? Bakka annoo ispaardiidha. Situ dogoggoree laata? Lakki. Wayii qabdi of keessaa. Is bakka waaqayyoon jira. Guyyaa yaadatamu tokko jira. Homaa miti. Waaqiyyeessaa nu galu. Amma si hiyyeessaa. Kana fakkaatan hiyyeessa biyyattu. Lakki. Hojjetee nyaattu ati baan. Maal osoo humna qabaadhee hojjedhee nyaadha. Ati buqqiste. Maaloo rakkanne waan guyyaa ayyaanatti hin dhabne akkasii caqqa. Nyaataa reekan. Ilaali. Galgalli gaddaa'eeroo dheeratu waan jiraatan fakkaatu fiirra karraas hin baay'atu harkina yaada teessumaa taasan taanee yaadni hamaa jecha keen galaanarraa duutis naganeera siif qabaa. Asin jira kunoo. Firoomsa. Dafaa kottaa. Akkam nagaan. Nagaa. Dureetti dhabdi? Dureetti wayyeessaa. Wayyeessaa.
Sitti moo fira hundumaa? Nyaata badheesii dawwalee miti. Uf jaalataa. Uf jaalataa. Uf jaalataa urgeessaa wayyeessaa. Urgeessaa wayyeessaa. Eshi. Jarjara. Jarjara. Jarjara kennesaa wayyeessaa. Kennesaa wayyeessaa. Akka hin jiru. Sokeera beektaa? Sokeera. Du'eera. Maqaa isaatiin of fudhannee. Eeguurana. Eeguutu. Sokeera Abdiisaa wayyeessaa. Sokeera Abdiisaa wayyeessaa. Ayee dhiiga koo. Wantu. Jalqabarratti kan goggogeessi. Wantu. Faadhaati. Of jaalataa. Of jaalataa. Eshi. Shaanqoo. Shaanqoo. Wayi. Abdiisaa wayyeessa. Abdiisaa wayyeessaa. Bakka kanarraa dubbisitti kaasuu danda'u waan ta'eef hin Caalaa Abdataa wayyeessaa. Deemaa. Nagaa keessanii galata waaqayyo. Nagaa noorataa. Taa'u Noorataa. Nana rifadha taa'u. Daraganni kun Hojiidhaaf xinnoo ishii. Noorataa qaran ta'u. Dhaabadhee mansiin. Dandeessi faana dhaabadhu qorroo inni caccabseeti. Ganama hojii barbaachetti dalagoota horii gadi kunoo qorrina caccabsee baay'ee faaran qabu. Isaa dheedhi baay'ee dhaabadha naannoo ni taa'i. Mana yaalaati deemne. Mana yaalaa dhaqeera. Garuu homaa qarshiin isin jirtu. Achuma ga'een nama manaa tole illee ona gargaaree dheerumaa dhamnaan deebi'aa dalagoo horii taa'i maaloo dhaabatiniiti. Tole taa'u dhaabbanni keenya dhaabbanni gargaarsa wabii dadhabootaa jedhu. Beeksisa wayii baasee ture. Isa warra harka qalleeyyii galmeessaa jirra. Yoo waanuma tokkollee qaawwaas hin duuchine jennee kanaaf jenneeti maqaa galmeessaa jirra. Waaqayyo sin eebbisun dalagoo nu argitanii rakkoo keessatti kunoo ayyaana kana waanuma ittiin ooluu dhabne kunoo siqaa'ee nyaachaa jirra. Wanti nyaataniif dhugamu dalagoo mana kana hin jiru. Wanti dachee hunduun darbaa ashiittaafaa beela baasii dheeboo baasii maasii galchee kana dhaabatu sooressicha gaa darbatee alaa jeerii mirga galchee wanti dachee hunduun darbaa ashiittaafaa beela baasii dheeboo baasii maasii galchee kana dhaabatu sooressicha. Hello. Firoomsa. Badde kamaan. Hubanne. Anti baay'ee baddee jirta. Na barbaadu dabalee jira. Qilleensa wayii qabda mul'atu. Qilleensi abdiitu yeroo ba'a. Namni cubbuu ofiisa dhokfatu hin fayyuu maaramu. Garuu namni garaa cabaadhaan himatu hin gaatamu. Yeroo biraa waliif kennina. Guyyaa isinii dabalan itti fudhata. Tole galateeffata. Hojii kennu ture. Duula guyyaa isin jedhetti argamtee gargaarsa fudhachuu dandeessi. Tole. Harka qoraalee turre. Akka jedhu guyyaa biraa. Yeroo biraa waliif kennina. Guyyaa isinii dabalan itti fudhata. Tole.